harargee fitu jiranii osoo harargee buqqisu jiranii osoo harargee shifeerrotii harargee jimaa gurguruu dhoorkanii sigale kun shiftaan ukkaamsee kutee san iyyuu jirruuti arsii buqqisan. Arsiis guyyuma tokko irraa dubbattaniituma ustanii jechuudha. Booda bakka meemma deebiitama harkattamee naa himi. Ijoollee dirree dhawaa hidhamte san sagalee ta'uu turre. Hidhaa baate namni si jalaa dubbate jira. Sumaatu nama iftuuffachiisu jira jechuudha. Sumaatu nama iftuuffachiisu jira jechuudha. Maaliif ijaarama waan jedhamu wal dhageettii waan jedhamu qabdu jechuudha. Guyya lamaa fi sadi poosti goote ganaa geema kee eegaltaa. Warruma ati gaddisiifte kana khoflaan irraanfachiifta jechuudha. Uumarratti sagalee taate sanuu boodarra maal goota khoflaan irraanfachiifta teetumaafuu deebite. Faraqataan ni khofalchiifta, faraqataan wal ficcisiifta, faraqataan ajandaa birooti atummaan itti uumta jechuudha. Mootummichi kana waan hubateef jecha gurraa usiin laatu. Ay tunguyyuma lamaa sadii iyyitee ustii sigale dhiisinurraa. Laali meemma warra kabajaa qabu warra Tigraay laali. Gaafa Gabratsiyoon fonqolcha mootummaa godhee wanta goojjoo innichi kaayee gartee Tigreen itti diiga jee yaade Daablos. Gaafa goojjoo san diigee aangotti as deebi'e manguddummaa nama sadii abbootii amantiitti ergeen isiniin jee. Faarsee bulaan lakkii sheekkaa butaanii sobaa lakkiini sobaa akka maaduroo qabee fiduutaa abbichuun abbaa mala itti qophaa'aa jira dirooyiniidhaan qabee fiduutaa jedhan osoon jettaniiti beekamtii kennee fi Afrikaan akka dhayitee wajjaasoitti Afrikaan irraa kadhattu godhee jechuudha. Mootummaa already beekamtii kennee fi jira jechuudha. Beekamtillee isiniif hin kenna naannoo keessanni bulfattan waan feetanni gootan piliis natti hin dubbatinaa jee kadhachuu jira jechuudha. Sigan. Ati immoo kaisa gabbaru jiru kaisa gibira kafalu jiru jimaa gurgurachuu sittin dhiisu tuffiidha. Sigal. Manguddoo si duratti jeeseeti gartee harrera fe'ee reefa magaalaa keessa oofa. Iyyitee hoggii wanni kun deebii naanaa kennamtuu jette namni si jalaa dubbatu hin jiru. Meelaa langa'atiif tuffachiifte yaa uummata Oromoo. Faarsee bulaa fi gartee sheekotii manzaraatii fi abbootii hudduu tana gartee ta abbaa gadaa fi jettu tana sigale riphee ololaa wajji abbootii qabeenyaa riphee ololaan jaan maqaa isaanii riphee ololaa wajji sakkaree iyyaa kana hunda wali qabaniiti sigale miidiyaa kanarra bobbaasanii konfiisi godhanii jechuudha. Ummanni tartiiba ummanni mormituun isaanillee tartiiba qaba. Bar nuti mormituun teenyallee tartiiba hin qabdu sigale. Abiyyi morma jechaati waan abiyyi gartee magaala horiidarii asiisit dhaadheesse sigale. Barsanuu mormituu abiyyiitiir ogiibbe. Sosaniifuu cinqii adda addaa keessa jira jechuudha. Uummanni keenya uummata kana konfiishina keessa jiru kana maal goota sagalee isaanii yoo xiqqaate torbaanitti yeroo takka yeroo lama yayyaadachiiftee sigale akka gartee uummanni kun sagalee walii ta'u godhuun dirqama keetii jechuudha. Dirqama keetii jechuudha. Amma uummanni keenya buqqa'eeti arsii keessatti ala taa'u jira jechuudha. Maal siinjaa hoogganaan mootummaa dhufee bar shanee buqqisee siinjaa. Shanee san karraa dhorkuu qabu eenyu mootummaadha moo eenyu? Uummanni bar mootummaa kana fedhu haa filatu fedhuun filatin daazammaara mootummaa kanaaf gibira kafalu jira bar uummanni. Mootummaa kanaan nageenya uummataa eeguu qaba bar. Mootummaa kanaatu uummataa wajji walii galee uummata amansiisee akka uummanni isa jaalatu godhee nageenya uummataa eeguu qabu mootummaa kanaa bar. Warri isaan buqqisan jedhanii sitti himan sun fannoon isaan Oromoo buqqisan jedhanii gartee akka zeena sii dubbisan kun riphee loltoota jechuudha. Heeraan bakka bu'ummaan qaban. Ka bakka bu'ummaa qabu ka addunyaallee mootummaa Itoophiyaati jettee yaamtu mootummicha kanaa jechuudha. Ka gartee uummata buqqa'e, uummata rakkate, uummata rooba dhabe, uummata gartee bu'uuraalee misoomaatiin daandiidhaan rakkachaa jiru. Ka gartee laalee bakka itti godhuu qabu mootummicha kana yoo kana hunda dadhabe aangoo gadhiisuu qaba jechuudha. Dadhabee jira bulchuu dadhabee jira jaama. Sigale. Bulchuttiin jira mootummaan akka kiyyaan jiru badhaadhinni akka kiyyaan jiru namni akka kiyya biyya badhaaseen jiru jechuun jiraame. Sigale. Saniifuu aangoo gadhiisuu qaba jechuudha. Ha bulchuu danda'u gartee booti kiree miliyoona 3tu bar zabbatee bulche biyya Itoophiyaa sanii. Memma namichi kun biyya tan bulchuu jirame.
Finfinnee fi Adaamaa keessa hoggi Oromiyaa tana keessa deemu waraana kana if dura ergee helikoophteraan gartee naannoo san dirooyiniin eegaa bakka hanga sanitti haasawa godhee footoo ka'ee saayikilaan oofa jee nama shawwade ol deebuu gartee piraayim ministeera footoo malee mee biyya tan bulchu jira. Filannoo siin jaansii gala. Anammoo hoggi paartileen mormituu faan filannoo jettee ibsa baaftu. Filannoon sirrii miti irra haa deebi'amuu jaansii. Adeero isi warri paartii mormituu warri daawwit ibsarraa qabee guutuun keessan warri filannoo san irratti hirmaatan hudduu teessan qabaddaa tattaa. Maaliif cidha namaa dhayxan. Cidha namaa dhaqanii foon kun foon hoolaati, foon re'eeti, foon wadalaati, lakkii foon loonii naa kenni hagaalaa naa kennin hin jirtu waan abbaan sii qale nyaachuu qabdaa jechuudha. Isin geggeessituu abiyyiiti. Waan inni isinii kenneef hudduu teessan qabattanii fudhachuu qabdan malee wit jechuun hin taatu. Dheengadda filannoo bireechitanii fi maal gootanii fakkeessitanii amma wixxisuun hin taatu jechuudha. Sababa marroo dirribaatii wajji wal dhabdanii jecha manguddoo daa'ibaraa yaatu biyya alaa tanaa jaartee qaallicha daawwit ibsaati. Tokkummaa Oromoo hunda koominiitii kan hunda diidee manguddoo si deeggartuu koominiitii harkaa qaba waan ta'eef. Marroon faan bakka waan godhanii fi waan dhiisan wallaalanii diiyaaspoorumaa hin barbaannu jedhanii keessaa eega bahan booda eega gartee namicha haala mijjeessitee waa hunda goote booda filannoon sirrii miti. Filannoon sirrii miti. Hayame. Saniifuu isin geggeessitoota gaafa aruuza yaamamtanii aruuza namni fedhu re'ee sii qala, fedhu hoola sii qala, fedhu jibicha sii qala, fedhu gaala sii qala. Waan abbaan sii qale fedhu harree sii qala sii gale waan abbaan sii qale fudhattee tartiibaan harree yoo sii qale foon harreeti jechuun qabdu sii gale waamicha san siitu aksepti godhee fudhatee dhaqee waliin hirmaatee jechuudha. Saniifuu amma kanaan ummata burjaajeessitanii nuti ummata keenya kan shiftaa wal ijaaree mootummaa fakkaatu kan isin beekamtii kennitanii fi waliin mootummaa jettanii filmaata seentan ummata keenya fixu jiru. Saniif sagalee tahaa jirra waan taateef gartee manguddoo teessanta yuutuubii fi gartee asirra gadhiiftan tanaan ummata keenya burjaajeessitanii jechuudha. Ummata keenya burjaajeessitan. Hin ta'u kun hin ta'u. Ummanni keenya waan akkanaati isin dhageena. Amma ajandaa kana gati isinii darbuu deemanii jechuudha. Ajandaa gartee filannoon sirrii miti jaabaawun filannoon sirrii miti jimii tirkishoon nuti gartee filannoo akka sirriin ta'in dursinee isinii himne jechuudha. Wanni kun namni waan kanarratti hirmaate cidha abiyyi akka dhaqe dursinee isinii himne jechuudha. Kun garteemma oduu himuu yoo taate malee wanni inni nu fayyadu hin jirtu jechuudha. Waan akkanaatiin ummanni keenya akkam burjaaju durseetiin isinii himaa jechuudha. Saniifuu ummanni keenya karayyuun irra roorrifamaa jira. Kun diinagdee isaa fudhatee gabaa geeffachuuf gaba dhiheeffachuudhaaf hin dandeenye. Kun ammoo bakka gartee irra dhalatee irra guddatee hobbaatiin isaa achitti awwaalamtee jiraachuu hin dandeenye. Hawaasni Arsii kun daandii isaan hin gaafanne. Bishaan naa baasaa jee isaan hin gaafanne. Ifaa naa naqaa jee isaan hin gaafanne. Nagayaani gartee bakkumaan irra dhaladhe keessa. Bakkumaan itti dhaladhee amala sii beeku qilleensa sii beeku gartee bakka tanaan jiraadha. Rabbiif jecha na dhiisaa jee kadhatee dadhabe jechuudha. Si galee. Namni tokko hogii qilleensi tokko haa oowwu haa diilallaa'u hogii keessa dhalatee qaama godhatee itti wal barate bakki sun gartee Ameerikaa caaltiifi jechuudha. Bakkuma jiru santu Ameerikaa caalaafi jechuudha. Achirraa yoo namni si buqqise ganaa siistama lafa si geessaniitiin wal fudhachuu Oromiyumaa waa taatu. Amma fakkeenya namni Harargeerraa buqqisanii Wallagga fidan hagam takka rakkate aadaa bakka sanii qilleensa bakka sanii naannoo sanii wajji wal fudhachuudhaaf hagam takka rakkate. Siigale. Ummata kana maasoggii buqqisanii fuudhanii biyya deebisaa geessan mootummaan jala deemtee eessa maal taatan
qubattanii gatteeysanii sheekotiin jala deemtee qubattanii gatteeysanii abbaan gadaa ka jala deemee qubattanii gatteeysanii jaarsi gandaa ka jala deemee qubattanii gatteeysanii juun hin jiru jechuudha. Nurraa buqqaanii miijanii hoteela wal afeerranii isaan enjoy godhanii jechuudha. Unoo laalgaa akka sii buqqisu jirra akkana gartee waan ati jettu bakka jijjiiru jirra jedhaniiti galtee hiltan kana walii qabee sheekotii manzaraa tana si galee dabbaa duburaa kana laalaa oolanii jechuudha. Guyyaa dheeraa isaanichi هوجي خون تكبير جي خودو وداتو نوجي رفته تكبير جي الله أكبر جا والجلا قبني دباغنا إيجا سيقال أمني قرو أمني إسان كنغرتي اتلافئي قراسيسي قاريا باسي في وجركتي أكا إسان الرس دركاتنا الرس وفن قده إسان قدسي أسنجي عذاب الدنيا أركو جرائي عذاب الدنيا خخانا نجامني قرتي قموجي خيستي أركو جرائي بركنا خيسي جرا برچ عبون غرتي آنگو قبتي دوغان غرتي اولم تخيسي جرا برا غرتي قالچي ابا غدا خريو رشنه بوكو قبتي دابتو فكيسو دا برا وري ما ابا غدا رشنه ما ابا غدا مالف حقان على الرشنه مجي خكتا يدندا منهدا خيسه دكنا خيسه تاوجي سيغل خرشنه مو بوكو قبتي سيدابتو ودلي شيطان تجاغرتني مي نميتشيش ملز يعني ودلي سن اما بوكو قبتي دابتر ماليف دعاء ابا غدا خريو ماليف رشنما مال هيني صحابه ورجمو سيله خون افانتلو غاممه خون بيارا اريامه خون غرتي هركو دودوبتي دميتي من دكنا خيساركچ جراي بركسي خيسي جراي سيله بركسي خيسير خنيني وجه غرتي اندر كفرين بلزقنا فان بيالات نتتيسي غوغا سبونما وفتي سيغل كيسان بلزقنا دا غبان قبساوا اوروموت سيغل اورومو وجه مرياتمو قبمله اورومو مرياتچو مريدان الى فلامن على غلو قبدي ملي سينجا مالف اكا ابي مريان نيوان دبا بيخوف اني مريتنا فارسا يجو سيقال أمتا سجيسي وقياتي بو ديمتو وقياتي بو ديمتو رفيسي وجتاب خنا ججو أما أمتا أرسي بوكسانيتي أمتا ريرا بوكسانيتي بالي بوكسانيتي بارلمان رتاي بالي فارسا سيقال فارسي بولا نكم جا ورجلا خنا ركو قبا ملي سيقال ورجلا خنا ركو قبا ملي إني كوبان كب أنا رجيفر أبي وان بي خيس الدم للميل فووتي بير إنيوكا جيفمي إنيوكا بوكو كابو إنيوكا غرتي مسومان بالغيزين كيس التجارة مو كابدو إنيو حواسنكم أكا دويدي تشتو كابو خرورك ودلق كنو أبي سيال شماليس أبديسا وان أبي جي هاد أمانساتي وجرفيو جين hayyama haadha mana isaati wajjirafu namicha kanarraa fudhata jechuudha. Akka namatti ilaalu roobeetii biyya bulchuu jira ashaangulittiidhaatu biyya bulchuu jira gaafa gartee walgairra juun san dhuguma ashaangulittii isaati. Ashaangulittii tana bara yoo feetanii iyyisiifta yoo feete ta hoflaa ergita yoo feete ta jaalalaa ergita yoo sumaatu akka fedhe godhaa bara ashaangulittii akkas jechuu isaati si galu. dhuguma saati maasa ashaangulittuma biyyiiti jechuudha. Waa takka keessa hin jiru. Amma namni gariin barbaala giseen maarreedha miitirkishoodha maarree hara shawaa kanaa shawaan namni akka isin rakkachuu jiru namni akka sii buqqa'aa jiru namni akka sii jachiin irraa saamamaa jirtu namni akka shawaa azaaba keessa jiru hin jiru na amanitan. خرا غربا غراچا خرا خويو خرا مالي خرا غرتي برايو خنا يو ديمتي اما امبو ilmoo mana keessa teessu mana irra diiganii mana wajjin ajjeefne irra deemanii macalaasan sigale garuu faarsee bulaan maal godha finfinnee taa'ee farshoo quufee maaliin dhaadata amboon dhaadata jechuudha. Ummata Oromoo gad dhufeeti bar ummata Shawaa kanaatu aangoo qabatee akkatti Oromoo cunqursu jira asii wajji taa'ee akka waan sii gaddu garuu immoo namni akka Shawaa azaaba keessa jiru hin jiru beekamu. Saniifuu kana hunda kanu godhe tokkummaa keenya dhaba.
namichi tokkummaa keenya irratti hojjete. Tokkummaa keenya diiguu irratti hojjete. Garuu hayyoonnii fi beektotaa fi wallaaltonni illee gabbaanee mari'anneeti waan kana dafnee dhaabuu dandeenye malee si galee silaa akka bilziqinnaan ilmi gartee karaa dhufe nu karoorfateen wanni Oromoo jedhamtu hin jirtu. Adeeroo Harargee gosan beeyneetu bar reefa namaa lafaa fuudhee gosta mijee yoo gosa isaan taane lafa deebisee biraa deemuu ture. Harargee bar namaa miti bineensaaf naasuu qabdu. Sigale. Ni beeytan haga ummanni Harargee garaan isaanii qulqulluu haga isaan naasuu namaa qaban na caalaa ni beeytanii jechuudha. Ummata santu wal awwaaluu dadhabee jechuudha bara namicha kanaa keessa. Sigale. Bara namicha kanaa keessa. Kana keessa jirti Oromoo. Osoon kana keessa jirru sigale osoo hayyuun keenya tuffatamu osoo beekaan keenya gartee akka namatti hin lakkaa'amne osoon gaafiin ummata keenya torbaanuma tokko wanyee abaluu hidhaa habaa'u gumaan abaluu haanuu ba'u maarreen haanuu mitirkishoon haamiilli yoo ta'u jennaa sirra. Adeeroo mee ummata Tigree kanarraa fakkeenya fudhadha. Mee hayyoonni keenyaas ummata Tigree tanarraa fakkeenya fudhadha. Akkatti ummanni Tigree ciniinnatee osoo dhumuu osoo lafarraa harkifamuu bineensi kun gartee misooma isiniifin bana waa hunda isiniifin godha jee halkanii guyyaadha manguddoon itti ol yaati Amaaraa fi Tigree tanaas. Garuu ati dakatanaa teeyseeti Amaaraa fi Tigree abaarta. Maarree si dhufu jira miitirkishoo si dhufu jira. Sigale. Faalla bar addunyaa maraatti keessa jirra nan jiru wayi dhugaanaa fuutani. Addunyaa maraatti keessa. Meemma Tigree maal si godhuu turte, si hidhuu turte, si jeesuu turte, si buqqisuu turte, si gudeechisuu turte. Abiyyi maal si godhu jira? Mee maal si godhu jira? Garaagarummaa Tigree fi Abiyyi si godhan naa himime. Yoo irra si godhe malee kun jala si godhe. Ilma keenyaan bulu jira. Maarri keenya adeeroo diqaalaa keenyaan bulu jira. Ilma keenyaa miti. Andugaanin si hime. Diqaalaa Oromiyaa keessa dalattee takararraa dhufte hin beekne tasangubbaan mataa keessa gadhawaa ummata guutuu beeke namni cunqursa guddate namni rakkoo keessa guddate yeroo hunda gaxaantummaatti dhagayama waan taateef nama kana xaragee fixu fedha. Yoo chaansii harkate xaragee fixu fedha jechuudha. Sammuun isaa namni kun yoo caluma jee ija keessa wal lallaalellee nahamatu jiranii jaasi gale. Gaxaantummaa durirraa qabee ijoollummaarraa qabee gaxaantummaan guddachaa dhufeemi. Saniifuu ummata keenyaaf iyya Oromoon sadarkaa dhabamaa keessa jirti. Amma sagalee ta'uun guyya tokko barru ol darbitee usuu miti. Guyya lama viidiyoo waraabdee usuu miti. Haga wanni kun furmaata harkattutti waan kana dalagaatii jettee yeroo guyyatti illee ta'uu baattu guyya lamaa fi kana turtee poostii kee maal kee gootee gartee ummata kanaa sagalee tahaa deemuudha. Sagalee ta'uu jechuun sani. Guyya tokkoo fi lama bar ummatuma ajaa'ib uummanni Oromoo kun ummatuma ajaa'ibaati. Inni lakkii rakkina Oromoo ni dubbata jenna guyya tokko gartee fakkeeffachuudhaaf wayyaa maarreetii ya Oromootii jee poosti godhee ganaa kara geema isaa kute ganaa kara bashannana isaa kute kana bar inni sagalee Oromootti nusuusiin jenna. Sagalee Oromoo kan usne nama halkanii guyyaa Oromoo dalagaa godhate rakkina Oromoon qabdu. Waan Oromoon sirreeffachuu qabdu, karaa Oromoon irra deemuu qabdu, waan Oromoon godhuu fi hin goone adda baasee fi nama Oromoof himu sagalee Oromoo jechuun kana. Sigale. Kanuma saba kana dalagaa godhatu. Hagartee sagaleen taane naan janjeetuma fakkeesseetuma barruu takkaa fi takkaa viidiyoo takka ol darbee deemu kun ka siqqishu malee ka siqirra qishinaa godhu jiru malee sagalee teetii miti dhageeffadhu. Sigale. Saniifuu uummanni keenya wal dhagaya ilaaf ilaameen mari'adha bineensa kana dura dhaabbadha. Amma ummata keenya ka buqqee kana maal godhuu qabna? Sigala. Ummanni kun bakka bu'aa paarlamaa keessaan qabani. Leencoo baatii faan bar bakka amma ummanni buqqa'uu jiru tanarraa bakka bu'ee bar. Paarlamaa federaalaa keessa jira bar. Sagalee maa ummata kanaan taane kanneen irra dhiibbaa godhuu qabdaa jechuudha. Ummanni bakka bu'oonni naannoo sanii ka bakka ummanni buqqa'uu jiru ka baalee bakka bu'ee jira.
bakka bu'aa paarlamaa jee achi taa'u jira. Deebiitu argamaa fi miti. Warra gartee abbichuun quban qabu juu kana akka inni quba qabu mirkaneessuufi. Jimaa Harargeemma duraan shimallisii godhu jira, shimallisiitu kana godhu jira jaaniiti gartee kijiba godhan. Dhiibbaa gooneeti paarlamaa keessatti mamma qophee akka dubbatu akka isa gaafatu kallattiin goonee jechuudha. Deebisaa inni deebise gartan. Deebisaa inni deebise gartan. Jimaan ilkee namarraa fitu jira, maarree fitu jira, jimaa haa dhabamsiifnu jeeti. Deebisaa inni deebise jimaa haa dhabamsiisu jiru, jimaan akkan guddanne haa godhu jiru, abiyyi ta'uu uummataa mirkaneessine jechuudha. Silaa osoo gaafiin sun ichi keessaa ka'uu baatte, silaa osoo dhiibbaan godhamtee gaafiin sun ka'uu baatte, shimallisumaa godhu jira, ifiif daldalatuu barbaada, ifiif kana godhuu barbaada jenneetuma nuti. Sigale miskinticha farshoo isaa dhugee asii ciisee dhuufuu yaasu kana wajji yeroo teenya gubnaa jechuudha. Sigale shimallis dhugee rafee dhuufuu yaasee ka'ee waan qaallichi godhuun malee waa takka wanni inni harkaa qabu hin jiru. Maasaan jira ergama. Sigale waa takka. So akkasitti rakkina uummata kanaa ichi keessatti bakka bu'oota uummataati ta'eef hin jettu tun. Sigale rakkina uummata kanaa dubbachiisu qabnaa jechuudha. Bakka bu'oota uummataa sanirra dhiibbaa goonee ittillee dawwallee dhiibbaa goonee ati bakka bu'aa uummata kanaatii mi rakkina uummata kanaa buqqoo uummata kanaa sigale dubbachuu qabda jennee dhiibbaa irra godhuu qabnaa jechuudha. Uummata kanaaf sagalee ta'uudhaaf. Sigale amma uummata fidaniiti shanee mataa isaaniiti jaawar maxxansaa ture arkitanii jirtan namoonni hundi. Ana dabalatee shira gartee daawwit ibsaa dalagu jiru abiyyi wajji isinii maxxansinee turre jechuudha. Sigale amaan feeleeti moo amaan faallaati gartee kanaa fi faqqadaa fa'aa qopheeffatanii sigale waan isaan Oromoo fi Oromiyaa keessatti dalagaa jiran waan isaan Oromoo iddoo dalagaa jiran waan isaan Oromiyaa keessatti dalagaa jiran isinii saaxilaa jiranii jechuudha. Namni kun qunnamtii TPLF wajji akka qabullee daawwit ibsaa TPLF wajjillee ka qunnamtii qabu leencoo lotalleen kitaaba sarara barreessee jira jechuudha. Amma TPLF yoo gaddeebite nan dhiiftuu jeeti gartee wanni inni jala deemu wanni inni PP qabatee daawwit ibsaa lubbuu isaatiif. TPLF duraan si ergachuu turre duraan nu hojjechuu turte amma maaliif nu garagalte jettee TPLF yoo dhufte nan dhiiftu jechuufi abiyyi qabatee Oromoo daamej godhu jira jechuudha. So shanee buqqis arsii buqqisu jirtu tana jaawar lafa isinii kaa'ee jira. Shifeerrotii Harargee eenyu akka fitu jiru lafa isinii kaa'amee jira jechuudha. Sigale. Mee alaabaa dheengadda filmaataaf guyya tokkoof fakkeessuuf Finfinnee keessa ol qaban ganaa ijumaan harkichi keessatti warra ol qabe sanuu rabbi isaan haa baatu. Sigale. Diraamaa namicha kanaa namni immoo proof godheef akka namicha qaallicha daawwit ibsaa janiin kan hin jiru jechuudha. Sigale. Akkuma duraan asitti Eeltiraa taa'ee diiyaaspooraa diiguu turetti amma biyya galee sirri diiguu jira jechuudha. Daabloos kanaa wajji olii galee. Saniifuu uummanni keenya dhiibbaa gootanii waan kana gartee akka paarlamaa san keessa dubbatu akka gaafiin tun paarlamaa keessa kaatu. Shanummaan nama fixu jirtu tunuu tami. Sigale. Amma oggii ati gaafatte shaneen nama fixu jira, shaneen nama godaansisu jira. No. Shaneen nama fixu jirtu jirtu. Warra abiyyiin qallabamu. Ka daawwit ibsaatii fi faqqadaa fi amaan filee fa'aan hoogganamuutu akka gartee uummanni sun lafarraa buqqa'u siistamatti uummata san if jibbisiisanii ichii buqqisan. Dachiin Arab Emireetii kennamtee waan jirtuuf dachii maallaqa fudhatee dachii arsii tana guutuu Harargeen dabali maallaqa fudhatee waan biyya guutuu gurguratee waan jiruuf maal godhan asiin qallaba baaseeti sigale asiin qallabatti baaseeti shaneessi buqqisee jaan sigale alaabaa Oromoo harkaa qaban ka hoogganu qabsaawaa Oromoo qaallicha ifiinjuu ka ordaratti kennu jara kana abiyyi immoo jara kana keessanii
ummata karaa gabaabaan buqqisu jira jechuudha. Ummata Arsii kana buqqisee yaasu jira jechuudha. Afaan himmaan siin jan bar shanee buqqisee shanee tana eenyu hoggana marroo dirribaa hoogganaa siin jan. Garuu marroon irraa quban qabu beekamu. Shaneen tanii fi ijaaraniitu gartee ummata buqqisu jira. Saniifuu maal goota dhiibbaa gooteeti shanummaan buqqisu jirtu tun tami ja'amee akka gartee paarlamaa keessa gaafatamu. Godhuu danda'uu qabda jechuudha. Godhuu danda'uu qabda bakka bu'ootaa jira. Baalirraa bakka bu'aa jira. Paarlamaa keessa naannoo keessa jiru. Paarlamaa federaalaa keessa jiru. Saniifuu kana godhuu qabnaa jechuudha. Hoggii gartee waan takka dhiibbaa hoggii godhan waan gootus beekuu danda'uu qabda. Namarra dhiibbaa gootus beekuu danda'uu qabda. Akkanumas sagalee ta'uudhaan mootummaa jettee babba jechuun sirra hin jiru. Sadarkaa gartee humna tamittiin mootummaa tamirrattiin gaafii dhiyeessuu qaba. Mootummaa maaltu jira miti maqaadhaaf mootummaa ifiin jetti. Uumeessiin jettu sayyoo jenneeni eenyurrattiin dhiibbaa godhaa beekuu qabda jechuudha. Bakka bu'oota keeti kajee gartee maqaa keetiin mindaa nyaachuu jiru. Maqaa keetiin paarlamaa keessaa mana harkatee Finfinnee keessaa bashannanu jiru. Caatii fi farsoon injooy godhu jiru. Maqaa keetiin ichi taa'u jira jechuudha. Yoo buqqaatii ta'e hin dubbanne, yoo misoomaati dhabde hin dubbanne, yoo rakkinaati keessa jirtu hin dubbanne, maqaa keetiin akka inni ichi taa'ee nyaanne godhuu qabda jechuudha. Godhuu qabda jechuudha. Dirqama kana irra kennuu qabda jechuudha. Gaafii deebi'aafii miti. Gaafii deebi'aafii miti. Hojiitu as keessa jira. Shaneen tun ta'eenyu akka taate, tanama buqqiftu tun ta'eenyu akka taate mirkanaawaa jechuudha. Mirkanaawaa jechuudha. Saniifuu uummanni keenya bilbilaan yaadaan akka waliin dhiyaataniin warra bakka bu'oota uummataa federaala keessa jiru dhiibbaarra godhuun dubbii akka jimaa harargee dhiibbaa goonee federaala geessinee eenyu akka jimaa kana jibbu eenyu akka uummata harargee xarawuu barbaadu eenyu akka gartee shimallisitti karoora gaddabarse Abiyyi afaan isaatiin dubbate jechuudha. Viidiyoo lafa jira. Isinillee ijaan gartanii jimaan dargaggoota nu harkaa fixee ilkaan balleeyse maarree balleeyse je'ee gartee jimaan baduma qabaa je'ee sadarkaa federaala bira dabree sheekotii manzaraa hunda walitti qabee mari'achiisurra dhaqee waan kana gartee dhiibbaa godhamteen akkas tahee jechuudha. Saniifuu kan irra dalaguu qabnu kanaa jechuudha. Ammaasis Kattiyaanu tokkummaa uummata keenya irra dalaguu qabna. Amma piippiin namni gartee kanuma duraan distii takka keessaa wajji nyaatuutu har'a wal nyaachuu jira. Sigala. Warra duraan Oromoof Oromiyaa lubburraa jaalatuutu amma lubburraa Oromoof Oromiyaa jibbee Itoophiyaan maraachuu jira jechuudha. Kana maal godhuu qabna uummataaf kallattii keenyee namni kun gartee Oromoof yaaduun turre Oromiyaallee yaaduun turre namni kun duraanuu dantaa garaasaati garaasaa guuttannaan sigale uummanni buqqa'ee gudeedamee badee irran kaayyanne nama kanarraa if eegaa jennee tokkummaa hawaasa keenyaa deebisuu duraanuu tokkummaa ni qabnaa daran cimsuu sigale amma bar muslimni maaliif salaata everyday maaliif salaata everyday maaliif jummaa hundarratti hadiisni sitti himama wal yayyaadachiisu waan kana wal yayyaadachiisu qabnaa jechuudha wal yayyaadachiisu qabnaa wanni kun maqaadhaaf nu keessaa dhuftee qabsooteenyaan aangoo dhayite dhugaadha afaan oromoo dubbatti garuu hojiin isee ta oromoo buqqiftu ta oromoof diinaati jechuudha waan kana nama deeggaru tartiibaan teenye suuta bifa dammaqa qabuun bifa waca qabuun bifa walitti iyyuutiin bifa wal jibbuutiin osoo hin taane bifa siyaasaatiin yaada injifataa harkaa qabna mormii wanni sodaannuuf hin jirtu gatteenyee hundi keenya ummata keenyaaf gartee falmaa miidiyaa irrattis taatu lafa irrattis taatu mana taaziyaattis taatu mana gartee cidhattis taatu falmaa dhugaa san goonee ummata keessaa bineensa ergamtoota bineensa kanaa baasuun yeroon isaa amma kanarratti hojjechuu qabna jechuudha. Itti aansuudhaan
hariiroo hariiroo saboota Itoophiyaa keessa jiran kanaa wajji qabnu daran cimsinee hogganoonni keenyallee waan kan akka daran cimsanii hundeesii gadi fageessanii gadhaaban godhuu qabna jechuudha. Na dhageeffadha. Saboota keessattuu Amaaraa fi Oromoo addaan baasuu hin dandeessu akka xaafii fi wantiiti walii ganna qabnee jirra. Walii waaqeeffanna, wal janaajjanna, wal fuunee ilmoo walirraa qabna. Hawaasa kana adda baasuun hin danda'amtu. Amaaraa Oromiyaa mootummaa Amaaraa godaansisee Oromiyaa keessaa biyya biroon naa galchuu dhufa yoo kan jettu taate manaama. Bakkuma jirru tanatti kami walqixxummaan jiraachuu dandeenya irratti hojjechuudha jechuudha. Kanaaf akkan hojjenne Daabloos fannoo mataasaa ijaarratee qaba, abaa'oo mataasaa ijaarratee qaba, PP mataasaa biyya alaa kana diiyaaspooraa mataasaa ijaarratee qaba. Kanuma guyyaa dheeraa nuti zammanee kaaseen deeggarru, nuti zammanee kaasee kanan taanu, nuti TPLF hin barbaannu kasiinjuu. Zammanee kaasee namni hidhachiisee leenjisee gartee kilaash turk irraa gali gurraacha kana itti kennee haga jijjigannaa loli goota kiyya atiyyeen eenyu Abiyyi ta'uu already durusi irraanfachiiseeti. Nuti zammanee kaasee wajjin mari'annu jaa. Zammanee kaasee Abiyyi gatii irra baase. Fannoon jirre tan Abiyyi uumee hidhachiisee dhaaba guddaa godhee as baase Oromoon hayyoonni Oromoo beeytonni Oromoo harkaa fudhachuu jiranii jechuudha. Fannooti yakkamin harkaa fudhataniitu isa maraachuu jira jechuudha. Tanumaan ansiin jee tana qabadhu wallaahi an benefita tokko siyaasa tana keessaan qabu. Yoo namichi kunichi keessa aangooniin an qabadhuu barbaadu hin jirtu. Yoo namichi kunichi taa'ees aangoonii san dhabu hin jirtu. An dhugaateetiin dhabeen iyyuu jira. Sirriin dhageeffadhu. Wanniin an iyyuu jiruuf dhugaateetiin dhabee. Zammanee kaasee ifii hidhachiisanii. Ifii baay'atatti baasanii. Mililik masaraa keessa kaanii fi onneetti horanii seenaa isaa ta dur caalaa ol kaasanii leellisanii haga guyyaa irratti. Hayi. Idaa mootummaan tunuu tiyyaa protect godhuun qabajee isaa wajji hidhate Oromoon harkaa fudhachuu jirti jechuudha. Zammanee kaaseen kiyyaa na harkaa fudhachuun hin tahuutu isa iyyisiisu jira jechuudha. Isa iyyisiisu jira jechuudha. Saniifuu qabsoon Oromoo jabaattee fannoo fudhachuu jechuun cimina keenya guddina keenya fuuldura tarkaanfachiisuu keenya argisiisa malee gartee laafachuu keenya amaaruu keenya kaayyoo gurguruu keenyan argamsiisu. So kanarratti tokkummaa sabaa sablammii kanarratti hojjechuudha. Sigale hojjechuudha. Dhugaa qabnu hawaasa kanatti himne, dhugaa qabnu Amaaratti himne, Kambaatatti himne, Walaayitatti himne, Soomaleetti himne, dhugaa qabnuun amansiisuu danda'uudha qabna jechuudha. Biyya tana forever irra jiraannu namoonni du'a haga jiraannu waliin akkami wal dandeenyee waliin jiraanna. Kana gartee hayyoonni afaan beekaniin Ingiliffaan, Soomalanyaan, Amaaranyaan waa hundaan afaan Oromootiin itti gartee nu hundinuu bakka deemnu bakka teenyutti ibsuu danda'uudha qabna jechuudha. Ibsuu danda'uudha qabna. Yoo akkana taate malee bineensa kana injifachuun ni ulfaata. Ni ulfaata jechuudha. Itti aansuudhaan warri sirna kana tajaajilu jirtan gaachanni sirnaa. Gaachanni sirnaa warroottan qawwee asirraa qabdu poolisii Oromiyaa haa ta'u raayyaa ittisa haa ta'u haga milishaa dhiitee qofaatiin baatutti kaadireef kaabineen hanga baatutti namichi kun xayyaara itti guuttatee jira Gaazaa. Shifeerri isaatu nama Itoophiyaati miti. Arab Emireetiin shifeeraa'u nama biroo gooteef jirti. Namichi kun badeetiin balleessa jee biyya diiguu jira malee akka baqachuu deemu sirri beeka. Hoogganoonni hundinuu hoogganoonni isaa ka sadarkaa olaanaa ka mana biyya alatti bitatin hin jiru. Ka ilmaan biyyaan baafatin hin jiru. Lubbuu isaanii qofaan ichi tattaa'u jira. Gaafa dubbiin jabaatte lubbuu isaaniitiin luqqaanii isin keessaa kutan. Warri arra gartee sirna kana itti fufa jettanii uummata fixu jirtan. Warri arra sirna kana tajaajila jettanii uummata rakkisu jirtan.
boru teeysaniif rakkachuu teeysan. Laal nyaadhu kara fira keetii gargalii liqimsii jedhan. Nuti irraan nyaatinaa jechaan jirru. Ilmaan ichi keessa hojjettanii ilmaan hin guddifatinaa jechaan jirru. Garuu karoora gartee daabloos kun isin gakkennu ummata keessan irratti hujirran oolchina. Ummata biraa harka kaayyadha. Dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba. Mootummaan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba jechuudha. Bakka itti dhaabbatu qaba. Saniifuu warri sirna kana keessa jirtan warra biiroo jirurraa qabee haga warra gartee masraabeetii ji haga warra gartee narraa himiga qawwee baadhatee yaa'utti sirna kanaa jecha ummata kee hin miidhin. Boru ummata kanatti haftaati. Qaallichi kun ni baqata. Mangistuu Hayilamaariyaam eeysi jira. Warri isaa wajji ummata cunqursuu ture eeysi jiran. Wayyaaneen eeysi jirti. Warri isii wajji ummata cunqursuu ture OPDO tana ta'an gorra jirtu malee tuun maal keessa jirti. Jeneraal Saamuraan faana irra kawaaqaa gaditti akka waaqatti Abiyyi faan salaatuu fi turan. Arra maal keessa jira. Biraanuu Juulaa kamma fildi marshaal jedhan fildi harshaan kunis boru akkasuma ta'uu ta'a jechuudha. Maaliif bu'uura uummataan qaban? Bu'uura uummataan qaban. Mootummaan bu'uura uummataan qabne. Mootummaan gartee namarraa dhufe hin qabne. Rabbi kenne rabbi qaleen sigale. Rabbi qaleen hin turu sigale. Sirna isaaf jecha gatii kennu hin qabu. Nama isaaf jecha lubbuu kennu hin qabu. Osoo dhiib amma waan waboon dheengadda goote gartanii. Rabbi jirraa radiyallahu anhu waboon waan goote gartanii. Filmaata kana irratti waan goote gartanii. Namni hundi harkuma ol qabe, milishaan harka ol qaba, makkalaakiyaan harka ol qaba. Namni tokko sirna kanaa jecha if kennee du'uu barbaadu hin jiru. Namumatti deemee dhiibbaa godhuutu dhabame malee namni tokko gartee sirna kanaaf jecha lubbuu kennuu barbaadu hin jiru jechuudha. Lubbuu dhiisii namni yeroo kennuu barbaadu hin jiru jechuudha. Saniifuu sirna kanaa kana keessa teessanii sirni kun hin jijjiiramuu isiniif fakkaatte. Sirni kun gartee hin kutuu isiniif fakkaatte. Warri arra sirna kana tajaajiluuf ummata keenya gibiraan gidirsaa jirtan. Ummata keenya gibiran kafalle jettanii hidhaanidhaa jirta. Keessattuu harargee bahaa fi lixatti illee. Warri harargee lixaa, warri harargee bahaa waan isin ummata kana godhu jirtan. Oromiyaa guutuu keessa azaabni akka haadiree harargee bahaa fi lixaan jiru jechuudha. Mata matatti kum sadi ummata irra murteessan harargee lixaa keessatti, tabahaa keessattis akkasuma. Yoo waan hin kafaluun qabdu jette milishaa dhiitee kufaa kana sitti erganii kun eega asiisi dhiite caantaa gartee carqii tanaan eega asiisi dhiite sii gaggabe gartee masraabetii duratti nama lafaan si dhawaa jechuudha. Amma nama meeqaatu hidhaa jira. Meeqaatu gartee ulee isaanirraa dhukkubsatee gartee itillee garaa itillee gale. Meeqaa qabri gale. Meeqaatu arra gartee rakkina kanan je'amne keessa jira. Sigale. Saniifu warri arra ummata keenya sirna kanaatu tura seetanii sirna kanaatu wanna taaseetanii gartee ummata keenya irra horrisu jirtan sirni kun bakki inni itti irkate Arab Emireeti. Arab Emireet mustajabaa waan inni afaan Arabaatiin dabarseef sirri dhageeffateeti gakkaa'e. Arab Emireet jiruu sii ganaa bakka duritti hin deebitu. Hoteelli Arab Emireet onee jira. Dubaay namni yaa'u hin jiru. Investarri hundimma kara Singaappoor yaa'u jira. Sigale. Biyya nagaa hin qabne, biyya Yahudaa wajji dalaydu, biyya ummata rakkiftu, biyya cinqii jaaniiti namni investoroonni hundi maallaqa isaanii ibidda gannaquun fedhanii jechuudha. Sigale. Amma kara Singaappoor yaa'u jira. Hoteelli isaanii onee jira. Hoteelli dur doolaara meeqaan bultu amma ijoolleetu gartee re'ee gurguree keessa bashannanu jira jechuudha. Sigale. Kaduraayyoo nama gurgurtee ol seentee buluu hin dandeenye. Amma re'ee takka gurgurteetu madayitee ijoolleen Oromootuun itti ijaazaa bu'u jirti jechuudha. Wanni hundi gabaa dhabdee. So
maallayni isaan kafalanii galiin isaan harkatanii maallaqa kafalanii sheeyxaanticha kana tursiisan hin jiru gana. Raashiyaan Sooviyeet cabnaan Dargiin ni cabe. Arab Imiree cabuu jechuun daabloos sheeyxaantichi dhiiga dhugu kun ummata Oromoo irraa ummata Itoophiyaa irraa cabe jechuudha. Soo kana hunda yaada keessa galchitanii wanni kun itti fufan qabu amma amata kana gibira dachaa isinirra dabaluu ta'an. Maaliif Arab Imireetu maallaqa duraan cuftuu san dhiiftee jirtimma. Amma isinirratti gartee isinirratti wanta ta'aa jiran isinirratti gibira kana akka ajaa'ibaa isinirra dabaluudhaaf mariin gaggeeffamaa jirti. Waan isin bu'u ta'u gibiraan waan isin bu'u ta'u ajaa'iba gootanii jechuudha. Ajaa'iba gootanii jechuudha. Saniifuu uummanni keenya wanni godhuu qabdan tokkummaa keessan jabeeffattanii ifin kaadireef kaabinee kanallee ifi qabdanii dammeeffachuu danda'u qabdan. Ulee inni namaan dha'u tana kee godhachuu qabdaa jechuudha. Akka fannoommaa hayyoonni Oromoo fudhatee fannoo fi godhachuu jiru kanatti akka TPLF keenya godhachuu jirrutti akka Isaayyaas Dheengadda Abiyyi hojii dhaabbatu keenya godhu jirru kanatti si galee keenya warra ulee inni namaan dha'u tana teenya godhachuu qabnaan isiniin jaa. Baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabanya nagaan naa jiraadha. Viidiyoo kanuma sheer walii godha sagantaatti aantu nan ga walitti jaanutti sagalee walii ta'a.